Aleeksii fi shubbisni. Aleeks shubbisaaf lafee duddaati. Anaaf shubbisni daawwitii jireenya koo jechuudha. Alamaayoon baay'ee dhama'ee hojjetee shubbisni akka guddatu waan baay'ee gochaa ture. Kiliipota hedduu irratti mul'ata. San keessaa darbee immoo ijoollee isaa leenjisee aadaa uummata Oromoo isaan akka shubbisanii agarsiisan oomishuu irratti gaheen inni gochaa jiru. Miidiyaa tokko irratti sirba tokko ilaalaa osoo sagalee sirraa balleessanii namni shubbisan laale sirba naannoo kamii akka ta'e namni haasa'uu danda'a. Shubbisni keenya aadaan keenya akka guddatu. Kana jechuun shubbiin fi muuziqaan amma walitti dhufeenya qabu, walitti hidhata akka qabu agarsiisa. Shubbisni jiraatu malee mormaan akkamitti hojjetama? Shaggooyyeen hojjetame akkamitti shaggooyyee maal akka fakkaatu afaan qofaatu hin ta'e shubbisummaan agarsiisuu danda'u. Dhaloonni immoo wanti dhaaluu qabu shubbisa tipikaal waan hin tuqamin, waan ittiin dabalamin, isuma ganamaatiin hin hanqatin, isuma ganamaa sana dhalootatti dabarsuu sana hojiiwwan lakkoofsaan hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf yoo xiqqaate 200 ol hin ta'u. Shubbiin gaafa akka saayinsiitti barreeffamee dhiyaatu yeroo jalqabaa natti fakkaatu yoo dogoggoruu waadda. Kitaaba dubbistee kuni aadaa Jimmaati, kuni aadaa Shawaati akkaataa itti ibsamuu danda'u anuu gaa muddamee argeeto saayinsii akka ragadamee akkamitti namni tokko hubachuu akka danda'u akkaataan itti barraa'ee saayinsii isaa gaa yeroo jalqabaa waan ta'eef anuu kitaaba kana argee dubbisuudhaaf muddamee jiran jedha. Aleeks waan kanarratti jabaatee itti fufuu qaba. Isarratti dhaabbachuu hin qabu. Ijoolleen dakaa dhuftu immoo adeemsa ilaalanii isaanis irra caalaa waan akkasii hojjetanii aadaa ofii akka guddisanii ergaa kiyya dabarsa kana gidduu.